Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Kuni qophii keenya maal wayyaati. Qophii keenya maal wayyaa har'aatiin sochii siyaasaa Itoophiyaa keessatti gahee barattoonni Oromoo qabanii fi dhaloonni kun rakkoo siyaasaa Itoophiyaa keessatti mudatuuf gaheen bahuu qabu maali dhimma jedhu irratti mari'anna. Qophii keenya maal wayyaa har'aatiif keessummoota stuudiyootti affeerradheera. Keessummoonni koo har'a dhimma kanarratti akka mari'annuuf stuudiyootti affeerradhe barattoota bara 1990mootaa fi hayyoota har'aati. Dur dargaggoota har'a immoo hayyoota jechaadha. Gaheessotadha keessummoonni koo. Dr. Dajanee Tsaggaayee barsiisaa yuunivarsiitii Finfinneeti. Kaadhimamaa Dr. Obbo Tashoome Qaabataa immoo barsiisaa yuunivarsiitii Jimmaati. Keessummaan kun sadaffaan Obbo Hayilee Isaayyaas. Isaanis dhaabbileen barnootaa irratti hojii barnootaa irratti xiyyeeffatanii ogeessa hojjetanidha. Dhimma kana irratti bal'inaan mari'achuudhaan furmaatas akka keenyu qophii keenya maal wayyaatiin har'a istuudiyootti affeerranneerra baga nagaan dhuftanii keessummoonni koo. Haa ta'u egaa akkuma daawwattoota keenyaa fi kaase dhimmi haala yeroo dhimmi dhalootaa dhimma ijoodha biyya kana keessatti isin immoo dhaloota bara 1990mootaati. Bara 1990moota barattoota yeroo sana qeerroo durii jedhamuudhaan beekamtu. Har'a immoo hayyoota dhaabbilee barnootaa adda addaa keessatti hojii barnootaa irratti xiyyeeffatanii hojjettanidha. Dhimmi irratti mari'annu sochii siyaasaa warraaqsa siyaasaa Itoophiyaa keessatti gaheen barattoonni Oromoo qaban maal fakkaata waan jedhu kaasnee akka irratti mari'annuuf stuudiyootti isiniif affeerranne ka'umsaaf akka nu ta'u qabsoo barattoota Oromoo bara 1960moota irraa ta'u eegalle siyaasa Itoophiyaa sochii siyaasa Itoophiyaa keessatti warraaqsa siyaasa Itoophiyaa keessatti maal ture gaheen barattoota Oromoo dhimma jedhuun qophii keenya eegallu. Seenaa Itoophiyaa keessatti keessaa jijjiirama mootota keessatti sirna nugusaa kan diige ka'umsa kan ta'e inni guddaan sochii barattoota Itoophiyaa duriiti. Gaafileen yoo sana barattootaan ka'aa turan gaafilee ijoo guguddaa tarsiimuma biyyattiifuu jijjiiru turan gaafin ka'aa ture. Sana keessa gaafileen guguddaan ka'aa ture akkuma beekamu yeroo baay'ee seenaadhaan kan deeggarame dubbatamu waa'ee mareet laaraashuuti. Waa'ee lafti kan qonnaan bulaa haa ta'u kan jedhu gaafii ijoo ture. Sanatti aansee immoo walqixxummaan sabaaf sablammootaa haa eegamu biyya kana keessatti. Sabni kamuu eenyu gadi miti eenyu oli miti isa jedhu. Loogii sabummaadhaan uummata Itoophiyaa kanarra gahaa ture mormuudhaan yeroo jalqabaatiif sirna Haayile Sillaasee Samaayii Ayitaaras Nigusaa Ikkasas jedhu sana baay'ee gara jabinaan ija jabinaan dura dhaabbachuudhaan ka'aa ture fincillee tokko tokko sochiin tokko tokko deemaa ture. Sun immoo guddatee sirna cunqursaa sana akka fonqolu ta'eera. Kanaaf yeroo sanatti 60moota keessa akka yeroo isa dhiyeenyaa isa asaanu kana osoo hin taane gaafidhuma barattoota Itoophiyaa jedhamee achi keessatti gaheen Oromoo sochuma keessatti haammatamee ture jechuudha. Shoora achi keessaa qaba jechuudha. Gahee qaba jechuudha barattoonni Oromoo yeroo san turan. Egaa seenaa duubaa kaasuun waan amma keessa jirruufis bu'uura ta'a waan ta'eef kaasna. Qabsoon barattoota Oromoo warraaqsota siyaasaa jijjiirama siyaasaa biyya kanatti dhufe keessatti gaaffiiwwan ijoo yeroo sana ka'anii fi deebi'ee maal fakkaata turime deebiin uummataaf deebi'e. Ilmaan Oromootis haa ta'u uummanni cunqurfamaan biyya kana keessa jiru warra sirna sana wajjiniin hidhata qabanii fi karaa tokkoonis karaa biraa sirna ture irraati warra fayyadamoo ta'antu carraa barnootaa sana qaba ture. Akkasis ta'anii garuu carraa barnootaa argachuu isaanii irraati irra guddaa yuunivarsiitii Finfinnee irratti waan socho'u ture yeroon sun. Kanaan wal qabatee gaaffii lafaatii fi gaaffii walqixxummaa sabaaf sablammootaa bal'inaan kaasanii yeroo sanatti sababoonni mormii fincila fi gaaffilee mirgaa barattoonni kaasaa turan hammeessan illee rakkoo akka beelaa wajjiniin wal qabatan dhalataniiru. Dhaloonni yeroo muraasa sana dura carraa biyya alaattis ba'ee barachuudhaaf hiree argate immoo jireenya uummanni biyya biraa jiraatu
dhufanii uummata isaanii hawwuu fi guddina biyya biraa keessa jiru biyya isaanii keessatti akka jiraatu hawwuun illee gaaffileen kun akka dhiibbatanii fuulduratti ba'an godhaniiru. Sanaan wal qabatee sochii barattoonni yeroo sanatti taasisaa turan keessaa bifa adda addaatiin kan hidhata paartii qaban jiru gaaffiidhuma sana jaluu illee hidhata paartii malee warri socho'aa turan jiru. Isaan kana keessatti gaaffiin barattoota Eertiraa, gaaffiin barattoota Tigraay, gaaffiin barattoota Oromoo adda durummaadhaan ifee mul'ata ture hundumarra. Kan barattoota Eertiraa seenaa Eertiraa wajjin wal qabataa, kan Tigraay sababa adda addaatiin isaanis dhiibbaa mataa isaanii uumaniiru. Zan maqaa dhaabbilee adda addaatiin ijaaramanii barattoonni Oromoo immoo fuuldura bu'anii sochii sanaaf qabsoo sana gaggeessuu keessatti olaantummaadhaan gaggeessaa turan jechuudha. Ijaarsa yuuniyeenii barattootaa yeroo sana ture keessatti hooggantoota ta'anii hojjetaniiru. Waltajjiilee yuunivarsiitii keessatti qophaa'an keessatti walaloodhaan bifa adda addaatiin qabsoon sun akka finiinu rooliin isaan taphatan bal'aa ture. Sanaan wal qabatee deebiin kenname maal fakkaataa kan jedhu sirni mootii yeroo sana tureeru waggaa 40 wayii aangoorra tureera. Mootiin aangoorra jiru aangoo gadhiisuuf fedhiin qabu. Namni jala bakka bu'uu danda'u illee hin jiru. Keessaatti jijjiiramni dhufee gaaffii uummataaf deebii kennuu hin danda'u uumamne. Humni siyaasaa ijaaramee silaa humna barateen bakka bu'ee immoo sirna mootii san jijjiiree biyya qaroomtee fi fooyyofte ijaaruu danda'u immoo hin jiru. Kanaan wal qabatee gaaffiin yeroo sana tureeru barattoonni bifa sanatti haa kaasan malee gaaffiin dabalata miindaa dhiheessii mana nyaataa dabalatee mana jireenyaa dabalatee gaaffiin waraanni yeroo sana kaasaa ture immoo bal'aa ture. Humni waraanaa yeroo sana ture gaaffii barattootaa kana gaaffii sirrii ta'uu amanuudhaan gaaffii mataa isaanii kaasaniiti kibbaa fi kaaba Itoophiyaa irratti keessaayyuu Eertiraa fi Nageellee keessatti fincilli waraanaallee uumame sanaaniin abboomamnu waraanni gaaffii qabaa kan jedhuun walitti dhufe sana booda humni barattootaa fi siviiliidhaan namoota barataniin fincilli gaggeeffamaa ture sun osoon ijaaramin humni waraanaa ijaarame mootii sana aangoorraa buuse jechuudha. Mootiin aangoorraa erga bu'ee booda deebiin argame tokko sirna mootiiti. Sirna mootii fi sirna mootummaa irratti sanyii irratti hundaa'ee aangoo walirraa fuudhamu sirna sana dhaabsise. Osoo yeroo dheeraan fudhatiin gaaffii lafaa deebise. Gaaffii lafaa deebise. Gaaffii walqixxummaa sabaaf sablammootaa, gaaffii ofiin of bulchuu, gaaffii hiree ofii murteeffachuu, gaaffii dimokiraasii deebisuudhaaf tokkoffaa dandeettiin yeroo sanatti hin jiru. Kan lammaffaa humna waraanaatu aangoo qabate waan ta'eef aangoo sana harkaa baasuu waan hin barbaanneef gaaffilee dhimma lafaa wal qabatan erga deebisee booda gaaffii afaan ofiitiin barachuu fi ofiin of bulchuu sabaaf sablammootaa bifa barnoota golmaassaatii fi waan akkas akkasiitiin waan ofiin baratan waan ta'e keessaa yaalanii deebii quubsaan turre. So dhimmi lafaa deebi'ee dhimmi mirgaatii fi dhimmi sabaaf sablammootaa osoo deebii hin argatiin sirni dargii waan san itti fufsiise jechuudha. Wanni kun maal dhale barattoonni sirna Haayila Sillaasee irratti fincilan amma bifa ijaarsaa qabachuun dhufe jechuudha. Dhaabbilee ta'uu jalqaban. Dhaabbilee ta'uu jalqaban. Ijaarsa siyaasaa sirnoomanii biyya gaggeessuudhaaf qabsaa'uu paartii ijaaruu gara sanatti deeman. Isaan kana keessatti egaa namoonni akka Haayilee Fidaafaa irratti maqaa dha'uu dandeenyu biyya alaatti warri baratanii dhufan saboota adda addaa irraallee warri dhufan akkanumatti qabsoo kana sirneessanii ijaaranii paartii godhanii aangoo siyaasaatiif dorgomuun fi bulchiinsi waraanaa gaaffii akka hin taanee fi humni waraanaa biyya bulchuudhaaf aangoo qabate akka bu'u gaaffii kanatti deemanii jechuudha. Humni waraanaa yeroo sanatti aangoo qabatee biyya bulchuu eegale. Aangoo gadhiisuudhaaf fedhii akka hin qabne yeroo hubatan garamitti deeme jechuudha. Humni waraanaa humni barattootaa sun paartiilee siyaasaatii fi humna mormitoota adda addaa ijaaree gara bosonaatti seenu inni kaan immoo magaalaa keessatti bifa adda addaatiin qabsaa'utti deeme. Sochii siyaasa Itoophiyaa keessatti qabsoon barattootaa inni biraayi kan bara 1960mootaatti aansee kan bara 1990mootaa ture. Gaaffiin sirni dargii deebisuu dide inni ijoon immoo akkuma isinuu kaastan gaaffii eenyummaa fi
gaaffii sabootaati. Gaaffiin kuni sirnaan deebi'uu dhabuunsaa sochii barattoota Oromoo wajjiniin akkamitti ilaalama jettanii yaaddume? Sochii barattoota Oromoo bara 1990mootaa asumaan kaasne. Gaaffiin lafti qonnaan bultootaaf jedhu suni keessaa'uu kan biyyattii haa ta'u malee Oromoo irra laallata natti fakkaata. Oromoon kiyya jedheellee qabatee itti deemuu baatu haala bal'ina lafaatiif dhiibbaa yeroo san Oromoo irra yookaan Oromiyaa irra tureen gaaffiin sun directly gaaffiidhuma ijoolleen Oromoo keessan inject gootee karaa fuulduraa akka bahu fidde ta'ee natti mul'ata. Kanattaan sun bu'aan sochiin yeroo sanii buuse kan jaallan kookaa san irratti kanan dabalu Oromiyaa har'a uumamte tanaan karaa jaarmiyaalee tiin eegalame sun akka arginu akka Itoophiyaa keessatti ulfooftu godhe. Maal jechuudha? Gaaffiin eenyummaa, gaaffiin ofiin of bulchuu achi keessa dhufe suni hojiirra ooluu eegale. Hojiirra ooluu eegale. So Oromiyaan akka daangaa godhattee bifa kam akka qabaattu achiin keessaan kan deemaa dhufe yeroo san jechaadha. So dhalata amma nuyi Oromiyaa kan dhalachuu eegale yeroo san natti fakkaata. Haa ta'u hin kaasname jijjiirama mootummaa dargiitii fi dhufaatii mootummaa EPRDF wal qabsiisnee gaaffiin eenyummaa muraasni akka deebi'e gaaffiin ofiin of bulchuu naannolee akka murtaa'e hin beekama. Sochiin ijoon warraaqsi barattootaa keessatti mul'ate inni guddaan kan bara 1990mootaati kan dhaloota keessanii dhaloota keenyaa jechuudha. Bara 1990moota keessattuu 92 gubachuu bosona Baaleetiin wal qabatee 93 sochii siyaasaa dhaabbileen siyaasaa mormitoota Itoophiyaa keessatti humna godhachuun wal qabatee bara 1996 ari'amuu barattoota Oromoo 350 oliitiin wal qabatee sochiin barattootaa fi gaaffiin barattootaa bara 1990mootaa dhaloota keenya kana keessatti raawwate akkamitti ilaalamame? 91 akka lakkoofsa addunyaatti gaafa mootummaan dargii kufu waa'een sabab sablammootaa mirgi sabab sablammootaa kun akka ishuu guddaattii fi gaafilee duraan kuufamanii hafan sana waan deebisuu fakkaata ture gaafa dhufu jechuudha. San keessatti sochiin barattoota Oromoo jaarmiyaalee yoo san turan wajjin walitti hidhachuudhaan gaaffiin eenyummaa Oromoo akka gaariitti kan sabootaaf sablammoota Oromoo qofa miti sabaaf sablammoota birootiif akka fakkeenya ta'utti itti deemame jechuudha. Kanaan wal qabatee yoo sanagaa akkuma beeknu yuunivarsiitii Finfinnee fi yuunivarsiitota muraasa turan Itoophiyaa keessatti. Waan toluufis waan baduufis yuunivarsiitii Finfinnee gaafatama qaba ture. Sochii waa sagalee uummataa dhageessisuufis fedhii uummataa calaqqisiisuufis barattoonni yuunivarsiitii Finfinnee baratan warra kaaniif moodela turan yuunivarsiitii biroofis ijoollee iskuulii barataniifis. Kana gaafilee Oromoon qabu gaafii mirgaa, gaafii abbaa biyyummaa, gaafii kabajamuu mirga dhala namaas ta'an Oromoo kun baay'ee ol ka'ee dubbatamaa ture. Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti barattoonni barataa turan sochii godhaa turan. Maal fa'i dubbiin ijoon gaaffiin ijoon barattoota yuunivarsiitiitiin bara 1990moota keessa ka'aa turan waan jedhu tokkaas. Ayyee kana keessa gaafii guddaan akkuma ati ibsa irratti nuu kaaftee 90moota gara calqabaatti sochii waa'ee gubachuu bosona Baalee ture. Inni ka'umsa guddaa ture. Lammata inni guddaan fi inni ijoon inni sochii barattoota Oromoo sadarkaa olaanaatti wareegama akka kaffalu taasise waa'ee abbaa biyyummaa Oromoon Finfinnee irratti qabuuti. 90moota keessa wanni hin taane wanti Oromoon fudhan wanni barataan Oromoon fudhan wanti Oromoon itti naman itti mari'an waa'ee magaalaa guddittii Oromiyaa
Finfinnee keessaa bahuu labsamee jechuudha. Bara kami 1992 keessa adoolessa 5 akka lakkoofsa Itoophiyaatti 1992 labsiin labsame. Oromoon magaalaan guddittiin Oromiyaa gara Adaamaa akka ta'u. Caffeen yeroo sana caffee ofiisaa murteessee waan murteessu osoo hin taane akka akkas ta'u akka akkasitti murteessan taasifame. Dubbiin kun Macaa Tuulamaan hooggantoota Macaa Tuulamaatiin namoota sabboontota ta'aniin illiitii Oromootiin mormamaa ture. Hamma yoomitti? Hamma 1996tti. Keessa kun ifatti hin baane. Waan jiru hordofamaa ture garuu ifatti bahee labsiin kun gara gochaatti hin jijjiiramne. Sana booda muddee 1996 waldaan Macaa Tuulamaa waldaan walgargaarsa Macaa Tuulamaa maal godhee waan kana waan Oromoof hin taane waan Oromoo irratti mari'anne kana mormuu qabna kan jedhu mormii hiriira mormii labse. Egaa yoo sana namni jiru barattoota baay'inaan. Sana keessatti hariiroon barattoonni fi waldaan Macaa Tuulamaa waliin qabu jabaa waan tureef barattoonni jaarrolee Macaa Tuulamaa wajjin bahanii hiriiratti baanan reebamuudhaan deebiinsaa reebamuu waan sun akka hiriirri sun akka hin bahamne taa'amu tarii isinis dhandhamtan ta'uu dandeessu. Waan suntu ture kana mormuutu ture jechuudha. 96 maaltu ture dhimma magaalaan guddittii Oromiyaa Finfinneedhaa haa ba'uu isa jedhu barattoonni Oromoo waldaa Macaa Tuulamaa wajjin ta'uudhaan muddee 4 hiriira ba'an. Hiriira sanaaf reebichaa fi hidhaatu deebii ta'ee hin milkoofne. Itti aansee ammas gaafii keenya karaa yuunivarsiitiitti deebinee gaafachuutti ta'e. Karaa seera qabeessaan, karaa homaa waan tokko hin jeeqiniin, foddaa mana barumsaa tokko odoo hin cabsin, xarapheezaa tokko odoo hin balleessin, nama osoo hin jeeqin, foormalii pirezidaantii yuunivarsiitichaatti gaafachuutu ture. Sanaaf immoo deebiin nu deebi'e deebii sirriin turre. Jimlaan qabamnee kolfeetti tumamuu ta'e. Inni kun sadarkaa olaanaatti sochii barattoota Oromoo san sadarkaa olaanaatti akka futta'u taasisee jechuudha. Innaa amma yaadadhutti yuunivarsiitii Finfinnee keessatti sochiin akkasii dhalootaan saba tokko ta'an kan taasifame inni dhumaa fi inni jalqabaasisu manatti fakkaata. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa akkuma kaasne qophii keenya maal wayyaa irraatiin sochii siyaasa Itoophiyaa keessatti gahee barattoonni Oromoo bara adda addaa keessatti qabanii fi har'a dhaloonni kun maal yaada waan jedhu dhaloota sochii barattoota Oromoo keessatti bara 1990moota aarsaa kaffaluudhaan beekamu amma immoo iddoo adda addaatti umurii ga'eessummaatiin uummata tajaajilan istuudiyoo keenyatti affeerrannee dhimma kanarratti yaadannoodhaa fi mari'achaa jirra. Mariin keenya itti fufa. Mee bara 1996 barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Finfinnee fi yuunivarsiitiiwwan Itoophiyaa keessa jiran iddoo adda addaati gaaffii abbaa biyyummaa Finfinneetiif yuunivarsiitii irraa ari'amuu, hidhamuu, reebamuun aarsaa akka kaffalchiise seenaa sin amma kaastan irraas yaadachuun ni danda'ama. Jidduu kana sochii barattoota Oromoo kanaan waan wal qabatu sooshaal miidiyaa irratti addaan facaanee, addaan hafnee, addaan bannee barattoonni bara 1990mootaa eessa jirra maal tajaajilaa jirra waan jedhu miiltoowwan keessanii fi dhaloonni sun wanta sooshaal miidiyaa irratti kakkaasaa jiru tokko argine. Maalitti jirtu amma? Maal yaadattu? Dargaggoonni yeroo sanaa, barattoonni yeroo sanaa gaaffii mirgaatiif aarsaa amma jennu kaffalle amma maalitti jirtu? Taatee sana akkamitti yaadattu waan jedhu haa kaasnu. Obbo Hayilee Isaayyaas yuunivarsiitii Diillaatti yeroo sana barataa turanii na yaadadha yeroo sana barattoota Oromoo yuunivarsiitii Finfinneetii 350 ol ari'aman gaafa dhagahan yuunivarsiitiiwwan jiran keessaa barattoonni 10 20 25 akka ari'amaa turan hin beekna. Dr. Dajaneenis akkuma sana yuunivarsiitii Finfinnee 4 kiiloo turanii har'as achumatti barsiisaa jiru. Mee Dr. Dajanee irraa kaanee taatee sana akkamitti yaadattu? Maaltu ta'e? Bu'aa maaltu immoo bu'e waan jedhu tokko kaasne sochii barattoota bara 1990mootaa sanaan. Gaafiin ijoon yeroo sanii ari'amuu barattoota saniif sababa ta'e gaafii magaalaa guddittiin Oromiyaa Finfinnee miti Adaamaa
isa jedhee murtaa'isanii kuni gaafii joo haa ta'u malee gaafiin daka naanna'aa dhufe darbaa darbiidhaan dhufe gaafii baay'eetu turanii garuu outshine godhee kan bahe yeroo sanitti kana. So barataan saba tokko biyya tokko biyya sanii fi kan sochii godhu waan kun biyya kanaaf gaarii miti ummata kanaaf gaarii miti jedhee xiinxaluu waan danda'uuf jijjiiramni magaalaa guddittii Oromiyaa gara Adaamaa deemuu kana Adaamaa jibbiinsaaf osoo hin ta'in miidhaan Oromoorra ga'u fuulduratti laalee waan beekuuf barataan yeroo san ture. Kanaaf gaafiin sun garagaree 96 murtoon sun gara hojiitti hiikame gaafa san dhufu barattoonni yuunivarsiitii Finfinnee fi kan biroo akkuma dura jenne walitti kan 60 caalaa akka gaaddisa tokko jalatti hoogganamuun dhufe adeemsa keessa kan bibittinnaa'e sun hooggansi barattoota Oromoo sadarkaa olaanaa iskuulii gara tokkotti cuunfamaa dhufe. Sochiin 90 suni waanuma gaa 90 qofa miti akkuma jalqaba irratti kaafne kufaatii dargiin booda gaaffii muraasni deebi'ee waan hafutu jira. Achi keessa gaaffii mirgaatu jira. Gaaffii aangoo, gaaffii ofiin of bulchuu uummataatu jira. Inni kun dhaloota nu fuuldura nuti firii isaanii akka taanu wareegama kaffalaa dhufantu jiru warra nu dura jiran. Nuti sanarraa fudhanne. Sochiin kun waan yuunivarsiitii Finfinnee qofatti daanga'e miti. Fakkeenya kan kaafnu barattoota gaaffii mirgaa kaasanii farmaa turan keessaa kan barataa Maqaleetti wareegame fa'aa jira. Barataa Simeetarra jedhamu du'ee kan argame fa'aa jira. Haga yuunivarsiitii Maqaleetii fi naannoo biraatti kan argaman hunda wajjiniin hariiroo jirutu jira. Dokumentii waan ta'eeru waliin mari'achaa turree fi wal quunnamtii turetu jira. Fakkeenyaaf waldaa tokkummaa barattoota Oromoo jedhamee almost yuunivarsiitonni hundi wal argu turan. Sochiin kun hidhata qaba. Kan sadarkaa yuunivarsiitii irrattis daanga'e miti ijoolleen haayiskooliis waan kana quba qabdi. Ijoolleen barattoonni yuunivarsiitii irra jirtu boqonnaaf yeroo ganna galtu hojii manaa fudhattee galtu qabdi. Ijoollee sadarkaa gadii jirtu dammaqiinsa siyaasaa kennitiif. Bulchiinsa mootummaa yeroo sana tureen sochiin kun ija shakkii fi sodaatiin ilaalama ture waan ta'eef sababatu barbaadamaaf. Sababni ideal ta'ee kanaaf nu fayyada jedhamee ijoollee waan kana keessatti hirmaannaa qabduu fi waan kana sochoofti jedhamte yaadamu rukutuun akka carraatti itti fayyadamaniiti 96 uumame jechuudha. Egaa 96 wanni ammachitti uumame kun akkuma jirutti ta'ee tarii waan sun anin agarre hagan dubbiseef hagan beekurraa jimlaadhaan nama yoo badiin jira jedhamee kan yaadamu taate badii kan hojjetee fi kan hin hojjenne kan badii guddaa hojjetee fi xiqqaa hojjete walumaan walqixa itti adabamuu fi barataan dhibbootaan lakkaa'amu yuunivarsiitii keessaa afaan tokkoo fi saba tokko ta'e kan itti ari'amu yoo jiraate seenaan kun kan Oromooti. Nowhere else aan addunyaa biraa irratti dhageenye nagarra. Waan dagatamuu hin qabne ta'uu qofa osoo hin taane dhaloonni dhimma kana bara baraan yaadachaa jiraachuutu irra jira. Dhaloonni biyya tokko keessatti kabadii qabuu fi kan hin qabne yoo badiin jiraate kabadii qabuuf kan badii hin qabne osoo adda hin baafamiin jimlaadhaan waliin ari'amu yoo jiraate biyya keenya keessatti uumame. Dhaloonni kana yaadachaa jiraachuutu irra jira. Yeroo sanatti egaa barattoonni yuunivarsiitii Finfinnee sadarkaa sanatti ari'aman yoo jedhamu hidhataa fi hariiroo duraan yuunivarsiitota gidduu ture irraa kan ka'e sochiinii fi mormiin jalqabe jechuun yuunivarsiitota biraa irratti. Gaaffiin mirgaa fi gaaffiin siyaasaa duraan tureeruu fi ijoollee waan kana sochoosti jedhamtee yaadamtu taarget godhamtee barataa turte akkuma jirtu ta'e jechuudha. Sana booda yeroo sanatti adda durummaadhaan kan yaadadhu keessaati yuunivarsiitii Haramaayaa, yuunivarsiitii Kibbaa yeroo sanatti yuunivarsiitii Kibbaa jedhama Daawud yuunivarsiitii jedhama. Yuunivarsiitiin Kibbaa kun kaampaasota Diillaa, Hawaasaa fi Wandoo Gannat of keessaa qaba.
kaampaasota kana keessatti Yuunivarsiitii Jimmaa akkanumatti isaan kana keessatti sochii guddaatu ture. Isaan kana keessaa gaa ijoollee Diillaarraatii ijoolleen 5 ari'amte kaampaasota kaanirraatii akka carraa namni ari'amee hin jiru Jimmarraatii akka ijoollee 5 fi 7 taatu exactly lakkoofsa isaanii yaadadhu ari'amanii ariisaan sun erga raawwatamee booda warra hafan irratti doorsisaa fi akeekkachiifni akka adda addaa irratti gaggeeffame zan sochiin barattootaa bara sana taasifame adeemsa siyaasaa biyya kanaa jijjiiree jechuudha. Complete akkaataa duraan itti deemamaa tureen deemuun akka hin danda'amne kallattii adeemsa siyaasaa biyya kanaa jijjiire. Gaaffiin maqaa Finfinneetiin ka'ee main issuun gaaffii mirgaati, gaaffii ofiin of bulchuuti, olaantummaa garee tokkootiin hin bullu kan jedhu of keessaa qaba. Dhimmi Finfinnee garuu barattaan erga deebi'ee booda sochiin barattootaa bifa biraa qabate jechuudha. Barattoonni gaafa san ari'aman qabsoo bifa biraatti ce'uu zan qabsoon sun mootummaa keessattis qabsoo biraa dhalee qaamota mootummaa morman keessattis akkanumatti jijjiirama gurguddaa fidee bu'aa siyaasa har'aa jijjiirama har'aa kana ta'uu danda'eera. Quba wal qabduu ammame itti dhufna har'aa akkuma isinuu kaastan waggoota 20 lakkoofsiseera. Ari'amuun barattoota Oromoo bara 1996 yookaan immoo akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2004 har'a waggaa 20 lakkoofsiseera. Waggaa 10 sana booda bara 2014 sochiin master plaanii akka ka'een beekama. Walitti ilaalla itti deebineetu. Garuu quba wal qabduu barattoonni yeroo sanaa barattoonni sochii bara 1990mootaa keessa turtan har'a isin dhaabbilee barnootaa gurguddaa keessatti barsiisotadha. Dargaggoota yeroo sanaa amma keessan gargahan barsiistu dhaloota barsiistu. Har'a quba wal qabduu sochiin barattoota Oromoo suni itituu siyaasa Oromootiif, guddachuu siyaasa Oromootiif, fayyadamuu sabaatiif, ijaaramuu biyyaatiif gahee buusuu qabdan wal qunnamtanii quba wal qabaattanii buusaa jirtu moo akkuma addaan facaatanitti jirtu waan jedhus dhaloota kanaaf otoo kaasnee gaariidha jedheetani. Obbo Tashoomi. Ayyee. Egaa dhaloonni suni dhaloota of kennee dhugumaan uummata isaa jaalate, eenyummaa isaa jaalate, of kennee of areegedha. Namni mooraa leenjii kolfee waliin dhandhame ani yoomuu wal gatadhe yaadu. Gidiraa achitti argine, rakkoo achitti argine, arraba wajjin achitti argine. Luka duwwaa miilli keenya jajjabaataa miti yeroo sana. Luka cabuu ga'u kanaan dhagaa caccabaarra yeroo nu gangalchan, nu fiiksan, nu reeban waa hedduu wajjin dhandhaman. Namni kana wajjin dhandhamate yoomiyyuu waliin dagatu. Kanarraa ka'uudhaan wal mararra keessa akka malee. Wal mararra quballee wal qabna. Quballee wal qabna garuu bifa gurmaa'een deebinee waliin argine. Eega yeroo sanaati bifa gurmaa'een. Garuu ashaaraan keenya yeroo sana wanti wareegama nuti akka dhuunfatti miidhamnu malee barnootarraas haa reebnu malee haa hidhamnus malee galaan inni uummata kanaaf hidhee darbe guddaa. Wantoonni sana booda dhufan finciloonni baramuun babal'achuun waan Oromoo hin taane mormuun maybe firiin diddaan master plaaniidhaaf godhamellee fakkeenyuma sana godhateetti natti fakkaata. Ijoolleen yeroo sana high schoolii turan hedduu hirmaataa turan. Elementary kan turan illee turan. Ijoolleen sun sadarkaa sanatti 96 akkasitti waa'een ari'amuu barattoota Oromoo saba tokko keessaa afaan tokko dubbatu saba wal fakkaataa homogeneous ta'e kun al tokkotti yeroo yuunivarsiitii keessaa bahu baay'ee dhageettii godhatee ture yeroo sana. Impaaktiin isaa guddaa dhaloota irratti. Waa'ee Oromoo wanta Oromoo hin taane waan mirga sabaa tuqu diduun akka danda'amu waa kaa'ee darbe. Kanaaf impaaktii isaa yeroo dheeraa keessa waan argisiise qaba.
yoo gurmoofne deemullee baan quba wal qabu. Sochiin yeroo sana taasifamaa ture akkuma dura tuquuf yaale barnootatti yeroo deebinu waan mari'annuu fi waan karoorfannee waliin hojjennu qabna. Yoo addaan deemnu hojii manaa walii kenninee addaan deemnu yeroo walitti deebinu wal gaafannu qabna. Hojii walii kenninu sun dhaloota nu duuba dhufu dammaqsuu irratti kan xiyyeeffatu. Dhaloonni dammaqaan bifa sanaan uumame aarsaa warri duraa kaffalan irratti hundaa'uudhaan kun qaamuma bulchiinsa mootummaa yeroo sanaa keessatti kan makamee jira. Mormitoota adda addaatti kan makamee jira. Garuu dhaloota dammaqaa fi wal hubatutu dhalate. Dhaloonni dammaqaan sun gamaaf gamana dhaabbatee faayidaa uummata kanaaf jecha waliin hojjechuun wal dubbisanii deemuun waan nuuf hin taane waliin mormuun dhaloonni kanan fudhanne jalaa dhufaa deema. Sochiin fincila maaster pilaanii irratti gaggeeffame firii sanaati. Ijoolleen achirratti wareegama qaqqaalii kaffalte. Murtiin nurratti murtaa'ellee murtii hamaadha. Maqaa maaster pilaaniitiin. Murtii hamaatu saba kanarratti murtaa'e. Wareegamni achirratti kaffalamellee wareegama isa dhumaa isa ulfaataadha. Ijoollee dammaqiinsa qabdu biyya kanaaf gumaacha guddaa kaffalti jennee yaadnu ijoollee qaqqaaliitu wareegama kaffale waan sanarratti. Dhalootatu hidhataan walirraa fuudhee qabsoo kan sadarkaa sanaan ga'e. Wal quba qabna. Rabbi nu gargaaree jedhee hanqinamma tasheen kaasellee jira. Namoonni dhuunfaadhaan akkuma akka walitti dhiyeenya jiranii wal argu. Akkuma akka wal beekanitti wal quba qabu. Garuu bifa gurmuu qabuun yaadannoo seenaa waan sanaan wal qabatee ta'uu danda'u bifa kaa'uu danda'uun bifa har'allee waa bu'aa buusuu danda'uun hagammaatti walitti hin dhufne. Yoo Rabbi jedhee yeroo gabaabaatti waan sanaan wal qabatee tarii walitti dhufne yeroon itti mari'annu ni jira abdii jedhu qabna. Waa'ee dhalootaatti waan taasa'aa jirru kuni umuriin amma isinirra jirtan sadarkaa ga'eessummaati. Dheengadda maqaa qeerrootiin maqaa qabsaa'ota barattoota Oromootiin gaaffii mirgaa gaaffii sabaa kaasaa akka turtan dhaloonni keenya kun seenaa adda addaa keessa akka dabarse quba qabna. Har'a qe'een keenya tasgabbiin qabu. Siyaasni keenya itti taameti. Wal dhabdeen iddoo adda addaatti nageenyi dhabamuun qaala'insi jireenyaa tasgabbiin siyaasaa dhabamuun hawaasa keenya keessatti mul'ata. Kanaaf immoo kan komatamu dhaloota keenyadha. Kan akkuma isin kaastan dhaabbilee adda addaa keessatti dhaabbilee dhuunfaa, dhaabbilee mootummaa, dhaabbilee deeggarsaa, dhaabbilee adda addaa keessatti faca'ee kan jiru dhaloota keenya kanadha. Dhaloonni gaaffii mirgaa ijoollummaa isaatii kaasee baroota keessatti gaafachaa turee fi deebii argachaa ture, aarsaa itti kaffalaa ture. Rakkoo amma siyaasni keenya keessa jiruuf, biyyi keenya keessa jiruuf furmaata kennuu maaliif dadhabe? Maaltu nurraa eegama waan jedhume? Akkamitti ilaala dhaloonni keessa rakkoo amma keessa jiru qe'een keenya keessa jiru kana? Wanta amma qe'ee keenya keessa taa'aa jiru taatee yeroo sana wajji wal bira qabee wallaalu inni yeroo sana xiqqaadha. Amma irraa hammaate haalli jiru gaarii miti. Hunduu hin beekna maal akka ta'e. Waan xiqqaa sanuu waan xiqqaa hin jedhu relatively hin jedhaa. Waan xiqqaa miti waa'een Finfinnees garuu wantoota amma biyya keenya keessa qe'ee keenya keessa taa'aa jiru wajjin wal qabnee olaallu nageenya wajjin wal qabannee olaallu guddaa isa kanatu guddaadha irra guddaadha. Kanaafuu dhaloonni waan sana iyyuu waan xiqqaa sana dubbate har'a waan guddaa kana akkamitti dubbachuu dadhabeen gaafii kooti anaafis. Kanaafi maybe kan waan baay'eetti hidhachuu danda'a. Gaafa guddatteetu responsibility baay'ee sitti dhaga'ama. Waan beeksisi duuba jira. Akka yeroo sanaa caljetteetuma kaatee waan tokko reacting gootu kuni wanta duubatti nu hidhe keessaa isa tokko natti fakkaata. Lammata network ta'uu dhabu. Network ta'uu dhabuun keenya tarii akka yeroo sanaa sanatti dubbachuu dadhabuu nu taasisee laataan jedhu innan shakka. Walumatti qabaatti amma tasgabbii dhabiinsi kun nageenyi dhabamuun namni
bahee galuu dadhabuun qe'ee keessatti walumaan obbolaan walitti garagaree wal miidhuun takko shiraayuu natti fakkaata an akka kootti. Dhaloonni kun dhaloota sirna jigse. Dhaloonni kun sirna morminu sana jigse. Dhaloota kana wanti hin jedhu dhaloota gama lameenuu wal waraanaa jiru. Kanaaf qeerroodhuma sirna jigse santu walitti garagaree wal miidhaa jira natti fakkaata. Kuni dantaa sabaa giddu galeessa godhachuu dhabuurra dhufa natti fakkaata. Dantaa sabaa irratti odoo walii galame wanti irratti wal waraanamu, waan namni wal miidhu, obbolaa walitti garagaree walitti kan taane wal godhu kun hin hafa. Sentariin uummata faayidaa fi dantaa uummataati waan ta'eef. Kanaaf fookasiin dantaa uummataatiif kennamuu akka qabuu fi lammatamuu afaan faajjii na fakkaata. Afaan faajjiinis gahee inni taphate guddaadha. Adeemsa inni tokko deemu, inni tokko bifa shakkiitiin ilaaluu, wal amantaa dhabuu, tirastii wal gidduutti dhabamuu. Iddoo kana fide malee tarii wanti dubbatamu waanuma tokko ta'uu danda'a. Oon taa'e ilaalu. Maaliifii impaaktiin yeroo sana wareegamni kafalame sun gama hundaa keessa jira. Asis jira, qaama mootummaa keessas jira, mootummaan alas jira. Kanaaf namni kun walitti siqee walitti haasa'ee dantaa uummataa giddu galeessa godhatee deemuun rakkisu afaan faajjii yoo ta'e malee. Kanaafin afaan faajjii ta'uu danda'a jedhee yaada. Kanaaf gaheen keenya akka ga'eessummaa keenyaatti har'a gaheen nurraa eegamu odoo taphanne gaheen keenyaan tasgabbaa jedhee namana. Rakkoon kun bu'uurarraa sirna keenyatu laafaadha waan jedhuun qaba. Dammaqiinsi siyaasaa nuti gaggeessaa turre irra guddaa siyaasa irratti kan xiyyeeffate. Dammaqiinsuma siyaasaati irra guddaansaa. Siyaasni immoo matuma isaatiin aangoon siyaasaa matuma isaatiin gooliin ta'u. Aangoon siyaasaa it's a means to an end. Inni dhumaa jireenya qananii jiraachuu, dinagdeedhaan fooyya'uu, naannoo keetti nageenya kee mirkaneeffachuu, dhaloota itti fufaa ta'ee fi dhaloota yaaddoorraa bilisa ta'e ijaaruutu end goolidha. Aangoon kana mirkaneessuuf. Kanaaf siyaasa irratti xiyyeeffannee elementoota biraa hanqatantu jira jedhee yaada. Elementoonni kun maal? Tokko akka sabaatti safuu fi safeeffata qabu. Safuu fi safeeffati nuti qabnu safuu fi safeeffata biraatiin bakka bu'ee kan biraan taane kan keenya hin qabanne waan san keessaa dhabnee jirra jedhee yaada. Sirni keenya maal? Hangafaa quxisuu, ilaaf ilaamee, wal amantii amma akkuma Batishooman kaasan. Wal amantii, walii abboomamuu. Isaan kun hundi sirna keessa jiru. Akka sabaatti sirni keenya to be frank har'as ta'e boru waan kun waan salphaatti deebi'ee ijaaramu miti wareegama guddaa gaafata. Waan baay'ee nu kaffalchiisuuf jira. Gama sanaan dammaqiinsu nuti qabnu dadhabaadha. Dinagdeedhaan hin jirru. Dinagdeedhaan hin jiru. Finfinneen kan keenya erga jennee booddee Finfinneen har'allee namni afaan Oromoo dubbatee lafa barbaadu ga'ee deebi'uun rakkisaadha. Waa bitatee galuun rakkisaadha. Buuliing bakka itti Oromoo irratti gaggeeffamudha. Har'allee Finfinneen wantoonni ba'aa ta'anii fi dur turan har'a jiraachuu baatanis dinagdeedhaan ammayyuu harka namaa jira. Sirna dinagdee, sirna bulchiinsaa in a sense social infrastructure. Warra kan of keessaa hin qabnu yoo ta'e civic society dhaabbilee hawaasummaa iddirii isaan kana dabalatee wanneen kan of keessaa hin qabnu yoo ta'e akkaataatti wal dhabnee furruutu dhibaa qofa osoo hin taane dhaloota akkaataatti boocnuutu dhiba.
dhaloonni jalaa dhufu akkanatti yaadi akkanatti deemi akki kun sirriidha akki kun dogoggora jedhee institutionii isa sirreessu dhaba. Waltajjiin Oromoon akka Oromootti wal arguu hin jiru. Ijoolleen keenya amma nuti relatively walitti dhiyoo jirra. Ijoolleen keenya waliin beektu waliin agartu. Kanaaf waan yeroo gabaabaatti akkanumatti furama jedhamee yaadu miti. Haa ta'u dhimmoota walitti bu'iinsaaf nageenyaa wajjiniin kan wal qabatu garuu inni duraa tuqameera. Dantaa uummataatu dura dhufuu qaba. Dantaa uummataa irratti qumaarri gaggeeffamu wareegamnu kaffalchiisa. Dantaa uummataa dura goonee deemna yoo ta'e garuu dantaa uummataaf jecha dantaan dhuunfaa keenya ni dhiifnaa qofa osoo hin taane dantaan dhuunfaa keenyaa dantaa uummataa keessatti nuu eegama. Waan ta'eef inni duraa haga danda'ame dantaa uummataaf dursa kennanii jiruuf jireenya uummata keenyaa akka kana ta'u waan hin malleef nu dhukkubee yaaduutu nurra jira jedhee yaada. Qaamni dhimmoota adda addaa irratti wal dhabdee qabu yoo jiraate qaama sadaffaan dhalootuma keenya keessaatiin ba'ee waan kana furuullee kan danda'u ni jira jedhee namana waan ta'eef hojii nu eeggatudha. Hopefully wanni kun yeroo dheeraa tura jedhee yaadu nageenyi dhufa qe'ee keenya. Furmaata jedhee kanan yaadu dantaa uummataatti taansee eega dantaan uummataa eeggama ta'ee yookaan jiddu galeessa yoo godhatama ta'e mariin furu wal dhabdee jiru kana mariin furu kanaaf immoo hunduu gahee isaa taphachuu qaba. Warri tana dura walitti fidee araarsuuf yaalaa turan ammallee itti fufiinsan odoo abdiin kutin itti deemuu qabu. Paartileen biroos kanarratti dhiibbaa gochuu qabu. Karaa biraatiin uummatnis gahee ofii taphachuu qaba. Akka fakkeenyatti Arsii keessatti maaltu eegalamaa jira maalan dhagaaraa gungumuutti ka'aniiru abbootiin gadaa Oromoo kun waan gaariidha. Oromoon wal rukutuu hin qabu wal loluu hin qabu taa'ee dubbiin fixachuu qaba kan jedhu sammuna kana eegalamee jira. Kuni iddoo biraatti tisi haaluma kanaan uummanni karaa isaa danda'ameen dhiibbaa garee wal dhabe kana akka taa'ee furmaata itti kennu siyaasa kanaaf dhiibbaa gochuu qaban jedha haaluma wal fakkaatuun. Beektonnis kana roga qabsiisuu irratti qeerroo fi qarreen jijjiirama kana fides gaheen irraa eeggamu xinnaa miti. Kanaaf kanaan odoo goolabamee furmaanni siyaasaa biyyattii tanaa keessattuu kan Oromiyaa gaafa deebi'u biyyattiinis nagaa godhatti jedhee abdii qabaan. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya maal wayyaa har'a keessummoota istuudiyootti affeerrannee sochii barattoota Oromoo baroota garaagaraa akkasumas haala biyyi keenya sabni keenya naannoon keenya keessa jiru irratti xiyyeeffannee mari'ataa turree fi kallattii furmaataa ta'as jennee keessummoonni keenya yaada kaasan qophii keenya maal wayyaatiin bal'inaan irratti mari'anneerra jenneetu abdanna. Qophii maal wayyaa har'aa isin qopheesse kanan dhiyeessan birraa laggasaati. Ogeessi kaameeraa keenya Galaanaa Kabbadaati. Isinis qophii keenya irraa hubannoo argattaniitu jenneetu abdanna. Keessummoonni keenya Dr. Dajanee Tsaggaayee, Obbo Tashoomee Qaabataa fi Obbo Hayilee Isaayyaas stuudiyoo keenyatti argamtanii dhimma kaasne kanarratti yaada bal'aa waan nuu kennitaniif maqaa daawwattoota televezyiinii OBS'n ulfaadhaa isiniin jenna. Daawwattoonni keenyas turtii nu faana taasistaniif ulfaadhaa qophii keenya xumurreerra. Torban dhufu qophii biraatii walitti deebina. Yeroo gaarii isinii haa ta'u.